namni gaarii hojjetu lafa kanarratti barakaa hin qabu jechuudha. Maaliif taananuu gaarimmaa warreen hojjetan umurii dheeraa qabaachatee hin jiran warroota daba hojjetanidha kan jiraachatee jiru. Egaa nama suura irratti argaa jirtan kana eenyumti keessanuu ni beektu. Nama baay'ee miskiina, nama amantaadhaan afaan lugaan waan hunduma kamiinuu nama aadaa isaa waan hunda nama kabajuudha jechuudha. Eenyu hooyettan akkuma suura isaa argitan kana abbaa gaarii, abbaa jaallatamaa kan uummanni hundinuu isa jaallatu. Amaara Oromoo toon ta'in sabaa sablammoonni kana hedduu isa jaallatuu fi tola ooltummaa inni sabaaf sablammoota hoolu dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Miidiyaan karasii karanaa akkasiin dhimmaan buusatee jira jechuudha. Eenyu jettan Asfawgaa nama baay'ee gaarii, nama jaallatamaa uummanni hundinuu isa jaallatu sabaaf sablammoonni kamuu isa jaallatanidha. Har'a garuu kara fuula Waaqayyoo deemetee jira. Jireenya amma jiraate kana keessatti wantoota gaarii fi gaarummaa hojjetaatii kan ture hundi keenya iyyuu ni beekna. Kanaaf immoo Waaqayyoon lubbuu isaa nuuf haa maaru jenna jechuudha. Namni ni akkuma jiraatu sana immoo lubbuun isaa ni tara jechuudha. Nagaallee isin gaafachuu hin dagan. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuuni jira jirtu nagaa keessan isiniin jedha. Egaa warreen maamila simboo taatan asuma like share gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila shii hin taane koottaa maamila shiitti dabalamaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon har'aa baay'ee waan mararee fi waan hedduu laphee kootti na dhagahame keessaa gadda abbaa gaarii kana dubbachuutiin dhufe jechuudha. Keessattuu yeroo darbe waggaa darbe wanta baay'ee nama gaddisiisu keessaa yeroo imimmaansaa akkanatti lolaasu sana argineeti jirra. Eenyu irratti argitan yoo jettan wantiyyaa waggaa darbe kinu waggaa guuttedha. Har'a mucayyoo sunillee haala gaarii keessa jiraatte haala gaariidhaan kan isheen jiraachatee jirtu jechuudha. Yeroo sana waggaa sana baay'ee nagaa ture. Yeroo sana hanga waadaa galeef jechuudha. Akka abbaa keetii hanga lubbuun koo na keessa jirutti ani si wajjin nan ture jedhe si wajjin nan jira jedhe himimmaansa akkasiin gadi dhangalaasee boo'ee ture jechuudha. Abbaa gaarii, abbaa jaallatamaa sabaaf sablammiin kamiyyuu kan innillee adda qoodee hin beekne haadaaf amantaa isaatiin waa hunda isaatiin kan nama hundumaa jaallatudha jechuudha. Har'a garuu yaalaaf bakka biraa deemetii ture argitaniiti turtanii bubbulee ragaa dhibeen isaa namni gaa akkuma dhalatu sana immoo duuti in ooltu waan ta'eef guyyaan kun immoo guyyaa kan keetii jireenyi lafa kanarraa si gaheera jedhee waa Waaqayyoon kara isaatti waammateefu du'a gaa kan nama jiraachisus isadha kan nama ajjeesus isa waan ta'eefu guyyaan isaa har'a gahee kinoo boqateetii jira jechuudha. Kanaafuu uummata isa jaallatu uummata sabaaf sablammii hundisaa isa jaallatu jajjabina isaaf haa kennu jenna, jajjabina nuuf haa kennu jenna. Akkasuma immoo isaaf immoo boqonnaa gaarii isaaf haa ta'u jennaan. Maaliif taanaan baay'ee wanta keessa namaatti dhagahamu wanta gaarummaa inni hojjetudha malee otoo inni badaa ta'e maa baga du'e jedha. Yoo waan inni namni gaarii hojjetu kinoo miidiyaan asiif achiin akkasiin isaa bu'a jechuudha. Maaliif taanaan inni illee sabaaf sablammii kamiinuu ija tokkoon laalaa wanta tureef jechuudha. Har'a garuu gaafa boqaterree gaarummaan isaa akkasumatti isa wajjiniin tureeti. Gaarummaan inni hojjete ijoolleen inni gargaaratii ture namoonni inni wajjin rakkataatii ture har'a dhiiga nama boochisa jechuudha. Maaliif jennaan yoo lafa kanarratti gaarummaa hojjette gaarummaadhuma sii deebi'a. Yoo badaa hojjette akkuma ammeenyummaa keetti sii deebi'a jechuudha. Nama gaarii, nama baay'ee jaallatamaa fi filatamaa namni hundinuu isa jaallatu har'a lafa kanarraa boqatee yaadaa namni gaariin umurii dheeraan qabu beektanii. Umurii dheeraan qabu namni gaariin har'a Asfaawu nama hundumaafiyyuu har'a otoo hin taane qaatan isa hordofa jechuudha. Nama baay'ee jaallatamaadha, nama baay'ee kabajamaadha, nama yoo namni boo'ee ijoolleen rakkattee yoo inni isheen boochee inni imimmaansaa jaarsummaa kanaan imimmaansaa gadi dhangalaasee ofitti nama qabee imimmaan namarraa xaraguudha. Argitaniitii jirtu warreen miidiyaa fayyadamtan jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko laphee koo na cabse. Maaliif taanaan namni gaarummaa hojjetu lafa kanarratti barakaa hin qabu beektanii cubbamtoota meeqatu
kan rakkataa hin gargaarre ofii isaaniitii of tuulummaa ni qabna jedhanii qabeenya isaanii kan warri daa'imman rakkatan osoo jiranuu inni qabeenya isaatiin kan of tuulu baay'eetu jira jechuudha. Garuu abbaan jaalatamaan kun yoo ati reenboochi ofitti si qabeetii imimmaani kan sirraa xaragaa jiru jechuudha. Imimmaani kan sirraa xaragaatii ture jechuudha. Maaliif taanaan guyyaa takka nama adda baasee hin beeku hundumaayyuu ija tokkoon laalaa ture. Har'a garuu lubbuun isaa kara fuula waaqayyoo wanta deemteefu waaqayyoon lubbuu isaa nuuf haa maaru jenna. Akkasuma maatii firoottan isaa warreen akkasuma hordoftoota isaa maamiltoota isaa hunduma sabaaf sablammii hundaaf jabina haa kenninu jenna. Maaliif taanaan yeroo hundumaa abbaa kanarraa wanta gaarii barannee wanta gaarii akkuma isaa kana wanta gaarii osoo dalagnee dhaloonni hamma dhufu waa baay'ee irraa barata jechuudha. Dhaloonni ammaa bakka hin taanetti warreen argaman akkanatti abbaa kana jalaa wanta gaarii baratanii kara fuulduraallee wanta gaarii hojjechuutii danda'ama jechuudha. Maaliif taanaan nuti amma abbaa kanaa ni hojjennaayi ni hojjechaatii jirraa yoo jenne duwwaadha jechuudha. Namni yeroo hammaa ati qomoodhaan wal qoodaa amantaadhaan wal qoodaa waa hedduu siyaasa garaagaraatiin wal qooda. Garuu abbaan kun siyaasa takka malee karaadhuma nagaa ta'uun sabaaf sablammii hundaaf sagalee ta'ee kan rakkatan gargaaree kan dheebotan obaasee kan beeladhaa baaseeti jechuudha. Kanaaf immoo umurii isaa kana keessatti waa hedduu dalageetii jira jechuudha. Namni umurii isaa kana keessatti waa tokko hin dalagne ammeenyummaa dalageeyyuu baay'eetu jira waan ta'eef akkuma inni tolummaa hojjete kana miidiyaan hundumtuu akkasiin bu'aaf jechuudha. Kanaaf ammas irra deebi'ee waaqayyoon lubbuu isaa amaaru jenna. Kanaaf viidiyoon irra qabadhee dhufe gadduma kana ibsachuufan dhufe maaliif taanaan hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Gaafa inni akkasiin imimmaan dhangalaasee guyyaa keessattuu guyyaa waggaa tanaa hin dagadhu jechuudha. Gaafa wantiyyaan akkasiin isheen bochu imimmaan akkasiin gadi dhangalaasee ishee ofitti qabee gaafa sana hedduu takka sinitti dhaga'ama jechuudha. Anis otoo rakkadheetoon isa bira dhaqee akkasumatti nafaana bu'aa wanti jedhamu sammuu namaa keessatti ni gala jechuudha. Kanaaf egaa viidiyoon koo kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasuma warreen immoo maamila simboo hin taane kottaa maamila simbootti dabalamaan isiniin jedha. Guddaa galatooma.